Yooyaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koordinaariyaa ofishaalii warreen taatan hundi keessan akkamnaaf jirtu hayi nagaa kootii rabbiif galanni haa ga'u bakki isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inii nageenyii fi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu tole egaa guyyaa har'aa yeroo isaa eeggatee ammallee barnoota bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufee tan jira jechuudha. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa baay'ee bareedaa fi baay'ee hubannoo guddaa irraa argattu jedhee barnootaan baay'ee itti amanee fi baay'ee itti naanillee hiriyoota tokko hedduullee barnoota baay'ee jijjiiredha. Barnoota kanatti fayyadamtanii isinillee akkasiin jijjiiramtan abdii guddaan qaba. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa maal jedhama mata dureen isaa? Akka itti milkooneef wanti si hidhe sun waan du'eeruuf baay'ee gammadi jedha. Maal jedha? Akka itti hin jijjiiramneef wanti si hidheessee jiru sun waan du'eef baga gammaddee. Tole egaa barnoota keenya har'aa keessatti seenaa tokko wal faana ilaalla. Tole egaa kaampaanii guddaa Ameerikaa keessatti argamu keessaatti kaampaanii tokko keessa hojjettoota baay'eetu ture. Tole egaa kaampaaniin kun waggoota hedduuf jijjiiramuu, guddachuu, milkaa'uu hin dandeenye irra deddeebanii iyyaaluu garuu jijjiiramuun hin jiru. Achuma achitti ta'e jijjiiramni isaanii. Yeroo kana nutti immaa wanti hojjetame jira, wanti nutti toshame jira jedhanii walii isaaniitti hojjettoonni achi keessaa inaasa'u. Yeroo isaanii haasaa fi waan maatii keessatti isaanirra ga'e bichee haasaa oolu, hojii isaanii hojjetu. Yeroo kana maaliif jijjiiramuu didnee, maaliif guddachuu didnee, maaliif jijjiiramuu dadhabne an jedhu yeroo kana bulchaan kaampaanii sanaa yookaan manaajeriin kaampaanii sanaa yaade yeroo kana qorannoo wayii geggeesse. Yeroo kana irra deddeebanii wanti nutti toshame jira. Akka nuti hin jijjiiramne, akka nuti hin guddanne jira jedhanii inaasa'u. Kaampaanii sana dhiisee namni kaampaanii biraa galee hojjete baay'ee jijjiirama. Kaampaanii sana keessaa illee ijoollonni ba'anii biyya kaampaanii biraatti seenan baay'ee isaanii jijjiirame. Yeroo kana maadha rakkoon kuni? Akkuma isaan jedhaman manfasii nu hidhee jiru jira, humna nu hidheeru jira, hafuura hamaatu jira jedhee yaade. Yeroo kana qorannoo isaa erga geggeessee booda akkuma yeroo kaanii hundi isaanii gara biirootti yoggaa dhufan beeksisa ajaa'ibaa tokko argan balbala isaanii jalatti. Beeksisni kunillee maal jedha? Baga gammaddan. Wanti akkasiin hin jijjiiramne, akkasiin hin guddanne, akkasiin hin milkoone qabee ture waan du'eeruuf baga gammaddan. Boor sa'aatii 6 walakkaa irratti akka dhuftanii awwaaltan kabajaan isin waamneerra. Edee baraa mitiiree akkan sitti hime mitiiree ani sitti himeera wanti nutti hidhamee jira, akka nuti hin jijjiiramne nu hidhee jiru sun jira waan ta'eef baga gammadanii gammachuu addaa keessa galanii baay'ee haasaan baay'ee odeessanii yeroo kana booda maal taate sekoondiin daqiiqaa taate daqiiqaan immoo sa'aatiitti jijjiiramte sa'aatiin sun adeemtee in dhiite maal taate ni bariite. Sa'aatiitti sanatti milkaa'ina isaanii, jireenya isaanii, guddina isaanii qabe sana awwaaluuf baay'ee rifatan gammachuutiin ammaa dhaqanii boolla keessa kaanii itti ariifatanii taraatiin galtanii reeffa namticha jijjiirama keessanii milkaa'ina keessanii qabe sana ilaaltanii baatuu jedhe. Tole jedhanii mee osoo nu ta'e nama jijjiirama keenya, guddina keenya, milkaa'ina keenya akka nu jijjiiramne nu qabeeru sana awwaaluuf amma hin gammanna. Tole egaa isaanis miira kana keessa taa'anii taraatiin seenan ilaalee ba'u. Inni seenee ilaalee ba'u nee wanta argetti baay'ee rifatee nee birbiree ba'a. Yeroo kana yeroo isaa eeggate gaafa lixaa deeman gaafa lixanii carraan isa tokkorra ga'e gaafa lixu gaafa foddaa saaxinii sanaa banu foddaa saaxinii sanaa keessa guutummaa guutuutti mastaatiin cufamaadha. Waraqata xiqqoo tokko qofaatu maal ta'ee ta'a? Jala bu'ee ta'a. Yeroo kana argu gadidhee waraqata sana dubbise. Tole egaa namticha jijjiirama kee, guddina kee, milkaa'ina kee, jireenya kee qabee jiru awwaaluu dhufteetta
hawwaalii bahi kan jedhudha. Innis inni jecha kanarratti barreeffama jecha irratti barreeffamee jiru kanatti namticha ta'e hawwaaluu dhufte eenyudha? Mastaayitii keessatti eenyuun argita? Ofiin argita. Mastaayitii keessatti namtichi guddina kee, milkaa'ina kee, jireenya kee jijjiiramuu akkati hin dandeenye, akkati gadi haftu, akkati akka kaampaanii biraan keessatti guddachuu dadhabde si taasisaa jiru ilaalcha keessa badaa, ilaalcha keessichaa ajaa'adha waan ta'eef hawwaalii gali kan jedhudha. Yeroo kana nama biraa awwaaluu dhaqee maal godhee bee nama ajaa'iba of awwaalee gale. Kana jechuun maal jechuudha? Akka inni irraa baradhetti, akka irraa barannetti jireenya keenya keessatti namoota baay'ee argitaniitu ta'ee anatti toshameera, anatti xebeerameera, anatti akkas ta'eera, ananiin jijjiiramuu dide sababa natti toshameeruufidha, anatti sababa natti goomatameeruufidha, sababa akkas ta'eeruufidha. Sababa 99 dhiyeeffata. Maaliif sammuun keenya wanta nuti itti hojjeta. Saatii sanarraa kaasanii dhaabbatatti gaafa deebanii hojjettoonni kaampaanii sun guutummaa guutuutti kaampaanii sana jijjiiran. Maaliif ilaalcha isaanii isicha duraa, isa hajaa, isicha jijjiirama dhowwate, isa guddina dhowwate, isa milkaa'ina dhowwate ta'anii masicha nama hamataa oolanii fi waa'ee rakkina isaanii sana bichee haasaa oolu malee gara hojiitti fookas godhanii hin beekan. Nutillee meeqan keenyatti natti carraan koo na bira hin jiru, natti toshameera, natti akkas ta'eera jennee meeqan keenyatti carraa harkaan qabanne of keessaa baaseera. Carraa jireenya keenya jijjiiru meeqan keenyatti duchaasee of biraan biseera. Wanti sitti toshame hin jiru. An sitti toshame hin taa'is ilaalcha kee fi yaadate ofirratti qabdudha. Wanti sitti toshame hin jiru. Wanti sitti xeberame hin jiru. Budaan, agaanintiin, maaloo sadan xeberuma hin jiru. Ilaalcha kee jijjiire. Isicha moofaa gati, isa xuraa gati. Ilaalcha haaraatiin nan jijjiirama, nan guddadha, nan milkaa'amaaf hin jedhu. Wanti sitti hojjetame hin jiru. Sitti wanta hojjetame tasumaa hin jiru. Kanaafuu ilaalcha keenya isicha xuraa akka hin jijjiiramne, akka hin guddanne, akka si taasise ilaalcha keedha malee oomaa namni sitti hojjetee miti. Kanaafuu akkasiin kanarraa waan baay'ee barattanitti waabdii guddaan qaba. Baay'een sin jaaladha, baay'een sin kabajaa, milkaa'ina guddaan siniif hawwa. Amma barnoota biraa walitti deemnutti nu faana tura. Chaanaalii keenya yoo isinitti tolee barnoota babbareedoo akkasiin yoo barbaadan like, share, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha. Maatii keenya ta'a. Baay'een sin jaaladha.